بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أريفنا ساعتي دامسا أو كنتوتا دابة رابطة حلقات علمي وكين ليجي حلقة ون علمي بكبودان إسان فندرة كوتي أرجمن كان دوبا كوتي أرجمن كان بكبودان دامسا مراسا دبرسو بربادا جلقبتي أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى شيخ الحبيب الشيخ المربي الشيخ عبد المنان أحمد أبا حلقة بدر المعارف شيخا كينيا في قدسا كينيا بقى قمدن بقى قويا كان أرقتن أكاقافا ماتي أبي بكر الراجل أمسن هذه ليست بأول بركاتكم ركورو باتو جرانتي فكاتا سبحان الله فلا وري تبيتني كايا أنا مواسايتو مفوفا أستاذان بقى قمدان بقى قمدشون تون سببا كيسانين بقى كانت أرقمتي سنين جدا اتيان سودان برسيسوني طلاب شيكا كينيا شيك عبد المنان أحمد تاتن وري إفاجة بيا هرآ كيستي كودك أبدن فندر الرامول أتن كفندر الرتي أمالي إسن أرغان جره هجي ولي قدني سغنتا كان درادو بامبريجتن وري أكاسو ممو غر فندراتي إبسون أف بفا كانان جولي أفن الرتي هجتا جرتن بقى قمدن بقى إفاجة بيا هرآتنا هرآنجتني مقالة سقوري بفا كانان بريجتن إسنين جيشو بربادا دامسي توكمو طلاب كينيا كبكا كانت أرغمن نمشيكا كبكا كان جروف akka obboleewwan wajji jirru kanaatti dabarsuu barbaadnu guyyaa har'aa kana wanni argame kun nama kitaaba rabbii beeku nama xaaliba ilmiitu ifaajee tana ifaajee bifa kanaan mul'ise osoo ilmii baratu yeroo isaa irraa muraasa qoodeet haawwata keenya obboleettiiwwan keenya bifa kanaan baase maal baratuu qabna xullaabni halqaa biraas xullaabni halqaa kana jirrus gaafa yeroo kenna irraa waan wahii yeroo gabaabaa kennine hawaasaaf oolle hawaasaaf ifaajne haala kanaan waan hawaasni guutuun irraa gammadu oomishuu dandeenya waan ta'eef xaalibni yeroo ammaa jiru barataan ilmii ka yeroo kana gaheen isaa ufii qofa baratu osoo hin taane akhdhun wa ataa gama tokkoon ilmii barataa gama tokkoon hawaasa barsiisuun dirqama xullaaba ilmiiti waan ta'eef waan kana fudhaatii nuu galaani wanni tokko akka hawaasa sagureetti kajechuu barbaannu wanni kun wanni har'a argitan haadha ikhtiyaarun min allahi subhaanah filannoo rabbii kenna biraa ta'e malee filannoo keessanii miti bar rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam warri yamanii dhufe isin galfannaa jedheeni dhageettanii isin yaman irraa dhufanii yaa muhammad عندنا حصن حسين جوغلا قدا كاغا ور مدينة جالو كنمني اتيران مسين دندن إسا قبنا كوتو يمن اتسنقلنا يا نبي الله محمد جلنيني لكن والربي نساني وفق منيف قندم مدينة كايقوم ساقا سنقبنيتو بداسا سنقبات يا هواسا كينيا كسقوري هوغنا بريدا أكا هواسا ديقلوف تيجو تقبدن nama bareedaa obbo Muhammad ka bakka kana gahe ka fageenya hujii isaa babbareedaa beeynu isinii fi hoggansi kenna ka majlisaa Sheekh Jeylaan hawaasni bal'aan bakka kana jirtan wallaahi wanni har'a akkana bareedee doktoroonni kenna irra haasawan badhaasa rabbiiti rabbii isin badhaase ollaan keessan baay'een hin qabu badhaasa kana abbaatu bishaan obaafata badhaasa kana abbaatu qabata أبوان كان شيخا كينيا شيخ عبد المنان والله ماليف جدا قافا بكا كانت الروقا سدد درتي هجين كن هركا يقال وسنتاني إسان تنو برسيسة دلوتاف وريقو يروكين دلوتاف كنو شيخ عبد المنان الرابر درقا قيسا كدرقا قيسا تميرا درقا قيسا هبتو شيخا كينيا شيخ عبد المنان الرابر فدين دورتوتا مالي مالها جو من عمري كيسا جران كيست أكمت واني سامبر بعدن قمديني تنساني كننا شيخ عبد المنان الرابر شيخ بقا قافا وليادا نسان اللي هم بفتن بقا قبتن أما اللي تلشا قبدا أما اللي بدا سكن
gaafa nama biraa deeme malee gaafa nama bira jiru badhaasni hin beekamu tolchaa uf biratti qabadhaa sheeka hawaasaa yaadan sheeka xullaaba gaggaarii hawaasaa yaadu qaban nama akkasiiti tolchaa uf biratti qabadhaa jechuu barbaada xumura irratti jarjaraan wajji wantoota baay'eellee jechuun osoo barbaachisu haala yerootiin wajji gabaabsuudhaaf xumura irratti namni ani galateeffatuu akka nu'utti galateeffatuu barbaannu xullaaba ilmii bakka kana jirtan ka amma fuuldurarraa isin arginu kan akka amiirarraa bitaa bakka kana jirtan akka sheek awwal akka sheek faanos akka sheek abdul wahaab qofa osoo hin taane nama bakka kanatti ifaajee guddaa qabu ka akka sheek muraad ka masjida garraa irratti barsiisan akka sheek muhammad nuur akkasuma namoota maqaa isaanii ammatti dhayeen finne ka ifaajee tana guyyaa har'aatiin geettan rabbi isin haa galateeffatu waan guddaa isin irraa baranne akka xullaabaatti waan kana fuunee halqaa biraatiif akka fakkeenyaatti dubbatuu deemna fakkeenyummaaf bakka biraatitti dabarsuu deemna asii achillee eegala waan ta'eef waloon ta'a akka xullaabaatti akka halqaatti akka guutuu xullaaba asirtaniitti hawaasa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisa yoo har'a nama 200 way eebbistan dubartoonni magaalaa kana 100% takkantu hidheessi kanaaf itti fufuu qabdan itti jechuu qabdan keessattuu bakka kanatti warroonni ifaajatan ifaajjan keessatti hiriyoonni kenna amiirarraa bitaadha akka sheek abdul wahaab akka sheek muraad akka sheek faanos warra bakka biraatitti illee hujii baay'ee hojjetaa turtan magaalaa nageellee doktor jibriil wajji eebba isaa irratti argamne dubartoota naannoo 1,300 naannoo sadan warri barsiise garii warra hasib barsiisaa jiruuti fakkaattonni bifa kana akka sheek junayd hiriyoonni jara kana dhihoo kana naannoo kokkoysaatti dubartoota naannoo 1,300 wal duraa duubaan barsiisanii eebbisan kanaaf xullaabni asirtan cimaatii waan kana itti fufaa xullaabni kaleedhaa tawxiida babal'isuu yoo bakka maran gayan nu dhaloonni har'a jirru ka ilmii barataa jirru ulamaa kennaan hoogganamne bakka isaan adutti nu baasan hawaasa barnootaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun dirqama kenna jechuu dhaamsa obboleewwan waliin jirru kanaan bakka bu'uun dabarsa ustaadha kenna nu galatooma xullaaba halqaa badril ma'aarif galatooma akkasuma keessa warri barsiisaa jirtanii fi warri barsiistanii baastan galatooma hawaasa saguree galatooma haawwata ijoollee kanaa galatooma abboota ijoollee kanaa galatooma isin ijoolleen guyyaa har'aa bifa kanaan eebbifamtanii baatan isin argine isin irraa gammanne gammachuun keenya itti fufuu ka danda'u itti fufuu naamusa keessatti akka har'a bareeddan yoo bareeddan uffannaa keessatti akka har'a bareeddan yoo bareeddan baratuun qofti gayaa miti naamusa isaa wajji eeggatudha uffata ofirraa qabdan naamusa eeguudha ilmii barattan kana naamusaa wajji eeguudha isa kana isinitti dhaamannaa silaa yeroo malee namoota na caalaa dubbatan ilmiillee na caalaa qaban hiriyootatu jiran ture dhiphina yeroof haala keessa jirtaniif asumarratti gabaabsinaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله